sadii irraa isa jiru waliin ilaalla. Kutaa kana gubbaatti lakkoofsa lamaan ka'a. Hojii ergamootaa boqonnaa sadii lakkoofsa lama kana jedha. Kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii in kadhataa ture. Namichi Phexrosiif Yohaannis mana qulqullummaa tollitu akka dhufan argee horii isaan kadhate. Phexrosiif Yohaannis ijaan isa qaban. Phexros immoo nu ilaale jedheen yommus inni waa isaan biraa kan argatu isa ija keessa ilaale. Phexros garuu ani meetii warqee hin qabu waan an qabu garuu siif nan kenna maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ii adeemi jedheen harka isaa mirgaa qabee isa kaasee achumaanis miilli isaa fi gulubuun isaa jabaatan utaales ka'ee jaajjee adeemes isaanii wajjin mana qulqullummaa lixe asiif achi adeemee kuropheesaa Waaqayyoon galateeffate. Namoonni hundinuu utuun asiif achi adeemu Waaqayyoon utuu galateeffatu in argan. Man qulqullummaa balbala miidhagaa dura taa'ee horii kadhataa inni ture isa akka ta'es baranii waan isaaf godhame kanaafis fajajanii baay'ee raajeffatan. Ameen. Wanti kuni akka namoonni beektonni jedhanitti kan inni kadhattu yookaan leemensa jedhu ta'ee balbala bakka miidhagaa kana taa'ee waggaa 40 kana namni kuni hojii maal irra ture yoo jettan bakka miidhagaa tokko argate bakka miidhagaa kana taa'eetu namarraa maal kadhata? Horii kadhata. Namni waggaa 40 kana inni kaan birrii, inni kaan buddeen, inni kaan wayyaa, inni kaan immoo wanta inni ittiin oolee buluu kennuufii danda'a. Haa ta'uyyuu malee namni kuni waggaa kana 40 dhalataadhuma isaatu naafumaan dhalate waan ta'eefi namni wanta inni dhabe kana miilla inni dhabe kana akka inni deemee lafa riyyaa ga'uuf akka garaasa shintibeetii akka garaasa mana nyaataa akka garaasa mana barumsaa akka inni galuuf namni irra akkatti erga ta'e miillan sii kennattiin jedhe hin jiru. Namni danda'u maal godha yoo jettan namicha kana baateetu akka namni midhaan baatuutti baatee dhaqee maal godhaa? Balbala miidhagaa bakka jedhamu iddoo ilaalchaan namatti tolu iddoo namoonni gurguddaa ol galanii gadi ba'an kaa'ee gadi deebi'a. Eessa taa'ee kadhatatta? Balbala mana qulqullummaa iddoo kamii? Iddoo miidhagaa jiraata. Garuu maal namichi kun naaf har'a waan dubbadha bada waan tanii hin dheeressineef. Bakka miidhagaa jiraachuurraa jireenya miidhagaa jiraachuu wayya. Barumsa darba qaba. Bakka miidhagaa jiraachuudha. Jireenya miidhagaa jiraachuu wayya jedha. Har'a nama tokko ergaan qaba. Magaalaan maqii akkam yoo jettan magaalaan maqii bareedduudha. Magaalaan maqii shunkurtiin hin tola, paappayyaan hin tola, namni bishaan gaarii dhugaa, namni waan gaariitu jira. Teessumni biyyattii bareedduudha, magaalattiin bareedduudha, bakki itti raftuun bareeda, manni kee hin bareeda, soofaan hin bareeda, taa'umsi hin bareeda, uffannaan kee hin bareeda. Garuu jireenyi kee gaarii miti yoo ta'e namatu dhufee ilaalee waaw kan bareedadha malee ati keessaan qabdu jechuudha. Ameen. Namichi kun bakka miidhagduu jiraata. Bakki lolu miidhagaadha. Jireenyi isaa garuu maal miidhamaadha. Ameen. Yoo dhagaa jirtan eessa jiraata? Bakka miidhagaa. Jireenya kee immoo jiraata. Jireenya miidhamaa. Abbaa faadhiyyuu mucaa kootti hin jedhan nama waan ta'e eessa kaanii deebi'u bakka miidhagaa kan nama gadiif waa dubbadhan har'aa jalqabdee jireenya miidhamaan jiraattu jireenya miidhagaa jiraatta malee jireenya cunqursaa miti. Amin jennu? For example amma suufiin koo baay'ee bareeda suufii koo jechuun jireenya koo jechuu miti. Makiinaa kee jechuun jireenya kee jechuu miti. Namni baay'een jireenya sana nagaa qabu manni isaa garuu bareeda. Namni baay'een jireenya isaa keessa dhukkuba jira garuu immoo gaafa ol galtanii caamma fagootti baafatanii ol galtu. Iyyaatti sagalee fadhadhaan an jireenya miidhamaa keessa nan baa jedha iyyaati. Namni kun erga ol ta'ee dhaabaduuti maqaa Yesuusiin keessaa beera jedha. Eeyyata ergaan kun akka kechaa qabu hin amantaa. Namni mana gaarii gaaruu kee ergee waa jechuu danda'a garuu akkatti bultutu beeka. Namni baay'een ijoollee kee ilaalee waa jechuu danda'a garuu akkatti tajaajiltu siif beeka. Ani waa dhageera laatii sekkii. Alleluuyaa. Bakka
akkasitti galee waaqayyo waa tokko natti beera jireenya miidhamaa keessa gara jireenya miidhagaatti dabarsa waaqayyo. Namni maal abbeesiidee jechuu danda'a sitti dhufe maal abbeesiidee jechuu danda'a sitti dhufe ati garuu jireenyi kee inni namatti himne miidhamaa ta'uu danda'a. Haannan akka jette fuula inni dhaabatte ati machoofte dhaqi dhugaatti gara of keessaa baasettiin jennaan ani machoomne gadda karaa koon waaqayyotti badha. Gadda maali? Gadda karaa fuula qiraatitti dibdee kosmootiksiitti dibdee babbareechuu dandeessa. Madaa garaatti qibaatiin diban hin jiru. Irra bareechuu salphaadha keessa bareechuun ulfaataadha. Har'a nama mana berkaansi qaba. Waaqayyo irra nama duwwaan bareechu keessa nama bareecha. Waaqayyo bakkee nama duwwaan bareechu gola nama bareecha. Ila mana keetti kana booda raataan hin dhalatu, jaamaan hin dhalatu, naaf hin dhalatu. Waaqayyo jireenya miidhamaa keessa gara jireenya miidhagaatti si fide hiitamin jettaati. Mee namni hin galame walaayuyyee. Mee horsini gara wajjin aartee ol kaafannaa. Jedh argamu. Har'a jalqabee jedha. Bakka miidhagaa jiraadhee jedha. Jireenya miidhamaan jiraadhu jedha. Namichi kun ilaala. Waggaa 40 bakka miidhagaa jiraata malee jireenyi isaa miidhamaa. Please support me. Na gargaare. Gaaf tokko akkuma warra kaan iseetu Phexros fi Yohaannis harka qabe. Naan Phexros akkana jedhe. I do not have gold and silver, but what I do I give you in the mighty name of Jesus Christ. Rise up in the world. And warqee meetii hin qabu garuu. Amen. Amen. Garuu gin baasee na jira. Hamma irratti waggaa 40 kan namni birrii sii kennee achuma jira. Warqee sii kennee achuma jira. Ragaatuni? Namni baay'een akkaawuntii irraa tiraasfersii godhee achuma jiru. Har'a garuu waan an qabu sii kenna. Ameen. 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 Maal sii kenna? Waan an qabu tokkoon sii kenna. Isu dammoo layyatti yaalee noo. Ameen. Inni immoo isa namni kaleessa sii kenne jennaan achitti deebitee miti. Namicha kana beekamu namni birrii laatee fi boorsiin kataba. Namni birrii laatee boorsi kadhattu qaba. Akkana garuu Phexros ani warqee isa namni sii kennaa ture qabu garuu waan qabu. Amen. Isaan qabu sadii qabu sadii. Amen. Weelaafiya namni irra sagalee kana dhageesseme har'a jalqabdee lafa namni waggaa 5 si ilaalteetti lafa namni waggaa 2 si ilaalteetti lafa namni ji'a 7 si ilaaleetti humna dhiiga walichaan hin deebitu hachi kaatee safara haaraa garuu jalqabdaati. Bakka miidhamni kee lakkaamaa turetti waaqa barana miidhagaa si godha. Hamma jireenya miidhagaa jiraatte kana booda jireenya miidhagaa. Eenyu bakka ta'e beeku bara kana nama tokkotu jireenya miidhagaa jalqaba. Har'a galgala garuu isa gola keessa argutu dhufeetu kosii mala keetti gadi baasa. Walaati bibi hunda har'a booda bakka miidhagaa jiraattus jireenya miidhagaa jiraata. Namoonni baay'een jireenya miidhamaa keessa beektu gara jireenya miidhagaatti.